harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota reediyoo carcartirroo oduu waliin abdataa bareentooti. Hangafoota oduu godina Jimmaa aanaa Shaabbee Samboo keessatti kashlabboonni wal ijaaruun bosona aanichaa ciruun daldalaa akka jiran himame. Hogganaan dhaabbata Itiyoo Teleekoom Dr. Andu'aalam Admaasuu taayitaa isaanii irraa ari'amanii jiru. Koreen haaraa miseensa 9 of keessaa qabu kan rakkina hawaasa musliimaa furuuf Dr. Abiyyi irraa amaanaa fudhate socho'aa jiraachuun himame. Lafeen gootota Oromoo asiin dura sirna abbaa irreetiin nambarreessatti ajjeefaman naannoo Hararii mooraa poolisitti argamuun maddeen ifoomsa. Godina Jimmaa aanaa Shaabbee Samboo keessatti kashlabboonni wal ijaaruun bosona aanichaa ciruun daldalaa akka jiran himame. Godina Jimmaa aanaa Shaabbee Samboo keessatti kashlabboonni wal ijaaruun bosona aanichaa ciruun daldalaa akka jiran gabaafameera. Bosonni kun asiin duras mootummaa wayyaaneetiin gurguramuun mancaa akkan ture yoo ta'u yeroo hammattis kashlabboonni wal ijaaruun ciranii konkolaatatti fe'uun gurgurachaa akka jiran gabaafameera. Qeeroon aanichaa gocha hammeenya kana dhaabsisuuf yaalanis jarreen kun qaamota aanaa fi poolisoota waliin hariiroo uumanii waan jiraniif poolisoonni kun qeeroowwan reebuun gaarii hidhanii dararaa akka jiran gabaafameera. Koreen haaraan miseensa 9 of keessaa qabu kana rakkina hawaasa musliimaa furuuf Dr. Abiyyi irraa amaanaa fudhate socho'aa jiraachuun himame. Haala sochii itti jiran irraa kamisa dhufutti ibsa gaazexeessitootaaf akka kennan beeksisaniiru. Koreen kun guyyaa hundeeffame irraa kaasee marii geggeessaa kan turee fi isaan keessaa pirezidaantiin majlisa seeran alaa obbo Muhammad Amin waldhaansaaf biyya Hindii turanii dheengadda akka deebi'an ibsaniiru. Dr. Andu'aalam Admaasuu taayitaa isaanii irraa ari'amaniiru. Dabalataanis hojjettoonni dhaabbata hoggansaa garagara kaafamaniiru. Dr. Andu'aalam waggoota 5 oliif hogganaa taayitaa hojjechaa akka turan jilaa turuun isaanii eerameera. Dhaabbanni Teleekoom kubbaaniyaa hoggantoota TPLF akka gara isaanitti qabeenya kitiliyoona keessaa saamaa turuun akka ta'e yeroo dheertuuf komiin jabaan hawaasa keessaa dhagayamaatiin ture. Lafeen gootota Oromoo asiin dura sirna abbaa irree keessatti ajjeefamanii naannoo Hararii mooraa poolisitti argamuun maddeen ifoomsaniiru. Guyyaa kaleessaa iddoo gootonni Oromoo hedduun itti ajjeefaman ammarreessaa poolisoonni naannoo Hararii lafa san dhaqanii haaduun lafee gootota baasuun buufata poolisitti facaasaa turuun dhagahame. Sabboontonni bulchiinsa aanaa Shankoor argaman dhimmicha wayitaa dhaga'anitti dhaqanii lafee poolisootaan baafamte fuudhatanii lafee waajjira poolisii fidamte malees iddoo irraa baafamte dhaquun tanfaffatee haftee walitti qabuuf tattaaffii godhuun kaasaniiru. Goota Oromoo mootummaa naannoo Harariitiin sirna dargii fi wayyaaneen wal tahee jumlaan ajjeesisuun lafee sanii awwaalaa turan keessaa kan kaleessa baafame isa tokko ta'uu jiraattonni dubbatan. Poolisoonni naannichaa jalqaba lafee tana baasanii hamma hawaasni dirmatee harkaa hin fudhatinitti lafee looniti jechuun darbuuf akka ka'an maddeen addeessaniiru. Ajjechaa jumlaa abbootii irreetiin naannichatti gaggeeffamaa turte osoo beekanii poolisoonni lafee looniti yookaan galaati jedhanii jechuun kan aaran jiraattonni tuffiin qaamonni nageenyaa mul'iftan kana isin dallansiiftee tahuu keessaan kaasan isaan dallansiifte ta'uu kaasanii gootonni kaleessa lafee isaanii baafamte isaan sirna wayyaaneen ajjeefaman ta'us keessa beektonni ibsaniiru. Eenyummaa gootota lafeen isaanii baafamte kanneeniin hamma ammatti jiraattonni beekuu baatanis DNA yookaan laalchifaman baramuun dandahamu akka hin oolle dubbatan. Manni hidhaa ammarreessaa kun kan yeroo dheertuuf ilmaan Oromoo jumlaan keessatti ajjeefamaa turan akka ta'e beekamaadha. Bara 1999 keessa maqaa miseensota ABO'tiin jaamanii ilmaan Oromoo 74 ol achi keessatti beelan dhumaatuun ni yaadatama. Lafeen amma baafamte tunis tan gootota saniin tahuu akka hin oolle shakkamaa jira. Uummanni Oromoo naannicha jiran lafeen tun
sirnaan eegamuu akka qabdus dhaamameefii jira.